kuma sadii, Rakiib Itoophiyaa kuma sagal, Aashaa kuma shan, Abduu Samad kuma sadii. Bakka namnis deemu jira. Okay, gahee bakka. Keef immoo haa galchuu gisee hedduu amma warra amma maqaa yaamtu dur nuti illee akkuma barreessine yaamu turre gisee akka barreessitee maallaqa achirra laaltu maalleen miiliyoona 2 fa'aa dhufuu ta'a. Gisee immoo baankii seera kafaa kuma 300 fa'aa galchan waan ta'eef namni garuu obboleessi keenya kun garaa isin nyaatee obboleessa keenya jettanii nutis boru maal akka taanu hin beeknu jettan warri rabbi sodaattan hundi keessanuu gaa nuti nu caala rabbii na ilmi namaa gaa nuti umaatii miti beekte rabbiitu caala rabbiif jecha galchaafi galatooma. Galatooma bakka asirratti dhaabaa itti fufaa miira keessa jiranii takkaan hammisanii abdiin irratti godhadhaa rabbitti godhadhaa ijoolleen takka hundi isaanii ni dhaqanii tuni addaati mucaan kun miila 2 hedduu gara ummata nyaatee jira ni dhaqanii itti fufaa kara giftii. Mubarak akaunti sidarbe sifate. Olia, thank you so much. Mubarak in I think in adabenati fakate. Remove jere asra na tagar side makaida. In adabenati fakate. I don't know. Indiro jera le. Bilbili gaafadhu yoo tiktokiin isa jalaa kutee kata isaa hedunno dawwaliif mee mbona jalaa kute guys kopilingi gola mee hundi keessan accounting ile irratti nama dabe gaariin ta'u hundi keessan irra deebi'a kopilingi golaan kuma bisheen profile anafile profile khaya gattuqaati bika sharingi sanjala kopilinki jira hundi keessan kopilinki na goda anilin wani na qaba warning qaba jechu akkas goda because warning gisena kan tiktok ni ngubata ka durani warning tan eduna tola galato lamanu wallahi wallahi ajira lamanu Mubarak kita ajira county lamani no kami sini kau ni asal harga ni kalau mereka berah Magara wai jisti ko iran logo da bara ran nufa ba ma jira magana Mubarakum ai Abu famous keessaniif copy linki godha ummata kana akka ijaatiif dura laala copy linki godha hunda isaanii hai Maki warning irra jira kunis achi seene warning ta warning ija keessaniiti ijaan taphatanii ittiin kafaltanii copy linki itti mudda guys asinis mana asli copy link gootan as jalan copy link gootan TikTok mal barbada as jalan live ma khanaafi akka video irratti wanni finne account irratti akka warning finne profile akka nagattuqaati bikatti nama share gootan san achi jalamo copy link jira gize kudan gize diddama copy link goda anafis asli sakasi copy link goda galatoma. Thank you so much Galatoma warri gifti kara gifti tin amma me haga mubarak dufu wangotan onne kofiya wana kati darba lakkosa saddeeti kana kudaniti jira kuma ribarama kuran hataw daba jira onne takataka nukana onne takataka wanta tikoro akaftani koban sochosu ndandaba gifti gudda ko hari mutiba tikkalu sochoa sinigarati onne kofiya muberati kaba darba rabbi mira kesan sin dowatini rabbi fayya sin dowatini onne agama onne sin gafade onne kofiya sin gafade arganjiru onne fi kofiya muberati onne fi kofiya matanal Kaunti bakawan nash. Wallahi wabillahi kesa jira si alali ya jira sitan hai ana karatu mubarak remove je kara follow rata ani mo asli koi gara gifti tach de bina min jirara walla go ndende jirara bari yalla kofia onne isinga fade thank you mube love thank you
onne isin gaafa dafa onne kudhanii Thank you warri gooloo gootan. Eshi. namni kuma Meeqa uummata keenya? Waaraan foloo godhadhaa kun asirratti. Akkam Hundi keessan. ilaala godhamee jechuun amma itti ilaala mucaa kana tokko charratti. Amma viidiyoon ba'aa dhaliyyaa. Akkaawuntii miti yoo jarri haamilee godhatanii miileen nurraa guutan wallaahi dhufanii harkaa fudhanii guban yoo barbaadanii akkaawuntii kiyya. Mucaan garuu miilee nagaluu qabaadha. Maquma keenyaafuu kaleessa dheengadda. Uummanni keenya gargaarsarra ture ni beenna garuu wanni godhamu hin jiru. Wallaahi ijoollee biyya arabaa gastiirra gallee qofa ijoollee biyya arabaa rabbi jara maala godhu. Gargaarsarratti akka calluma jedhanii hin beekan jechuuni gargaarsan taatu. Ijoollee biyya arabaa keessattuu wallaahi jazaa jara Saudi Arabiyaa kafaluu hin dandeenyu uummata keenya. Uummata Saudi Arabiyaa kana keessa jiru uummata qalbii miti uummata utuu uummata hawaasaa wareegamanu utuu hawaasaa jiraatanu mana hidhaa hireen jira mana hidhaa taanaan mana hidhaatti namni jiran obbolaansa. Silaa rakkoon kun naalabuu Koofiyaa muleeti karatti kenna. silaa Kenni sadaqaa sii ta'e. rakkoon kun uummata Saudi Arabiyaa irraan darbiitu turte. Thank you Professor Garalaafo. Amma 210 jirra 300 let's go. Leenca 3 300 gallaan naamana 500 galuun salphaadha. Uummata keenya kabajamu asirra teenyee kan kadhataa jirru waa irraa argachuudha yookiin mucaan kan shaayinuu kennee yookiin immoo waan nuuf godhu miti. Argitaniitu akkaawuntii lama dhaggeessee ka'e. Uummata keenya kabajamu adaraa mucaanis wallaahi miilatti dhumati jedhu dhumnaan as ta'aa jira. Saatiin kun saatii rafanu. Wallaahi tu ijoollee Saudi Arabiyaa balaan sun itti buudhiise hidhaan sun itti buudhiise ijoollee Saudi Arabiyaatiif hin geessu. Wanni kun jechuudha. Ijoollee Saudi Arabiyaatiif hin geessu. Gargaarsi kun silaa as godhanii achi godhanii miliyoona 5 miti sanaa ol buusuu danda'an. Ijoollee Saudi Arabiyaa akka jiranutti jiru ofiifu. Gidduu kana immoo ilma qabaan mana keessa deemee dubartii lafarraa harkisee qabaa jira. Please uummata keenya kabajamu. Mee leenca. Mee abbaan leenca. Iluu galatoon hundi keessan iluu foloo godhaa dhugaa wallaahi haqa nurraa qabaa. Leenca lama kenni. Uummanni keenya hundi keessan iyyuu. Hundi keessan waan qabdanu akkaawuntii isinii mul'ifna ammas sadaffaan isa deemu. Waan inni itti kennu inni tokko saatii lama tuudha. Inni tokko bor deebi'a inni tokko saatii lama booda deebi'a. Ni 4,400 wayii saatii lama naan jedhee galcheen jira appilii wanta balleesseen jiru akkaawuntii mul'isuu malee. Kanaaf hundi keessan iyyuu waan qabdan meemee ilillii raakaasaati onni raakaasaati mubee jiraatanii nu waama ansilaa wanni namni uummanna jibbu kanaafi akka sabaatti dirqama walirraa qabna. Gaafa geemaa qofa Oromoo koo gaafa rakkoo qofa Oromoo koo waliin jedhama taanaani ani istaayiliin kun nyaatu kanaafani warra laayivii banate aslii dabalatee cuccisiisaa waan jedhuufi waan akkanaatiifan namni amma aslii rakkoo lama sadiitti dhufte uummata isii gaafadhu laanaan gaafatinii jedhe. Ayyee inni akkana jedhe dubbiin jabduun namatti dhufnaan garuu bakki dhaqan hin jiru dhugaa walitti himna. Wallaahi rabbi dubbii jabduu namatti hin fidini sadaqaanuma hojjetaa jiru kanaan rabbi nu haa rahmatu fuuldura namaa nu dhaabini garuu wanni fuuldura namaa nama dhaabdu dhufnaan wanni miliyoona 5 miliyoona 10 namatti dhufnaan inuma dhaabatanii jechuudha eenyunu. Kanaaf warra taaptaap godhaarus warra mana banatee jirus nu waamaa dhaqaati ana jedhe ana funyaan qabatanii naa xireeffatan deemaa nu waamaa warra mana banatee taa'aa jiru bashannanaa yoo jiraatan nama rabsaa yoo jiraatan geema taphata abbaa jiru garuu wallaahi hin beekuwan akkaawuntii kiyya mana namaa nan galchu waan ta'e yoo eenyu jira natti maasin eenyu kan mana banatee jiru barreessaa hawaasni dhaqee waama namni itti dhiyaatu ana barreessaa jedhee barreessaa akkuma mana koo jiru sana tallaalaan abbaan na jibbe naa jibbu maallaqa wayituu naa kafalamee jira kanas ta'u nama mana banatee jiru asirratti barreessaa uummanni dhaqee waama allaqee mana nurraa cufsiisa deemaa cufsiisaa haala faate tokko kabiraa argineerra kabiraa raachee banaadha abbaan barbaade ilmi Oromoo saatii ana mana banatee jiru nurraa hacuuf an kanatti nama naan asliin kanatti namanu yoon gargaarsarra jiraadhee abbaan barbaade banatee bashannanuu jedha laa ani immoo kanatti namanu deemaa cufsiisaa abbaa barbaade yoo ta'e tummana dhaqee mana dan nama kuma tokko qabadheen ta'a amma saatii an dhugaan sinitti himaa noon ta'u gaafa rakkoo an wantan xiiqiitti galee mana cufsiisaa jedhu
Makiisa taatu asliisa ta'u eenyunu nama mala balatee jiru cufsiisaan nan jedhu maaliif beektu dhugaa hawaasa keenya rakkatee jira. Gaafa rakkoo hawaasuma kanatti iyyanna. Gaafa wayii Oromoo koo jennee iyyanna gatiteef dhaqaatii nama mala balatee jiru nurraa cufaa jedhani jarri mubaarikii ana waamaati. Mana nurraa cufaa gargaarsarra jirra jedhani jedhaniis adidu. Abbaa barbaade maqaa kootiin dhaqaa cufsiisa. Eshi ummata keenya kabajamoo waan dandeessan nu push godhaa. Obboleessa keenya kana miliyoona tokko barbaanna. Miliyoona tokko arganne warri akkaawuntii ijoollee biyya arabaa 50,000 30,000 10,000 jedhanii akkaawuntii fudhatanii deemaniiru. Amma taaptaaf gochuudhaaf as ta'aa jiru. Akkaawuntii yoo barbaadan warra asirratti argitan hunda gaafadhaa. Warra asirra jirtanus immoo please akkaawuntii footoo gaafadhaa jal tokko bira kaadhaa yoo ijoolleen sin gaafatte keessaan ergituufi. Kana kan darbe Meme ililli rakaasaa eegala. Ililli rakaasaa mubee gattuqaati. Obboleessa keenya miila hin qabne kana. Gattuqaa miila hin qabne yeroo jedhamu isinitti nagaamu nama ji'a lammanadhaa miila qabu olii gadi fiigu shorxaa jalaa fiigee dheessu mucaa fiigee hojii dhaqe galgala baatamee gale. Miila hin qabu yeroo jennu garuu akka waan rabbiin miila dhawwatee kan laqeetti ilaaluu dandeessu. Kaleessa guyyaa keessa dhabe nu biratti. Ani namni keenya Please, waa fakkeessa waa fakkeessuu isaa. Bakka an suuraan koo deeffamee suuraa asii deeffamee suuraan keenya hundaa deeffamee arrafamaa ture nama 2,000 turtan miti. Isin hundi 2,000 kottaa gargaaraame namni biraa hafu. Amma warri giiftii qabdanu siniifan lakka'aa. Rabbiin duniyaadhuma hin qabne isin bira nuuf kaa'u. Galatoomaa ulfaadhaa. Meemee obboleessa keenya kana miila hin qabneef 200,011 jirra. Mee amman 10 lakkaa'utti 200,211 teenyamoo injijjiirama isa jedhu ilaaleen ka'a sana booddee waa murteessa. Hunduma keessanii lakkaa'ara galeenca kophaa fi mitila. Makiinaa diimtuu, makiinaa daalatti, jaldeessatti waan barbaade leenca, qalamee, quruphee waan jiru hunda gadhiisaa 200,211 irraa kaafnee tokko. Warra jalaleen ta'e raachee galchaa jettanu raachee koo yoo ajjala jiraatte abaaboo darbadhu ol gali. Ajjala deessanii haasaan taane jiran jedhina. Jiraannaan raachee abaaboo darbadhu mucaa irratti si qabna. Warra raachee galchaa jirtan waamaan jira kun raachee yoo jiraatte abaaboo darbadhu mucaa irratti. Lakkoofsa kana jijjiiruu tokko. Lakkoofsa giiftii kana jijjiiruu 2. Lakkoofsa giiftii obboleessa keenya kana jijjiiruu 4. Love. Thank you. Thank you. Rabbi waan kee dubbata. Lakkoofsa giiftii mucaa kanaa jijjiiruu 5. Lakkoofsa giiftii mucaa kanaa jijjiiruu 6. Abu Muraad, thank you. Thank you. Lakkoofsa giiftii mucaa kanaa jijjiiruu 7. Lakkoofsa giiftii mucaa kanaa jijjiiruu 8. Kuma mega jijjiirara kuma lama jijjiirame. Lakkoofsa giiftii mucaa kanaa jijjiiruu 8. Lakkoofsa giiftii mucaa kanaa jijjiiruu 9. Bam! Lakkoofsa jijjiiramaa jira ka biigoo mattaa biigoo kamattaa sagalee gataara minni. Makiinaa manaa oofaa jechuudha sagalee gataara siluma. Bakka sagalee yeroo sagalee lakkaa'a maqaa biigootiin sagalee yeroo sagalee lakkaa'a bakka biigoo koo. Lakkoofsa mucaa kanaa lakkoofsa giiftii kanaa jijjiiruu 9 yeroo sagalee lakkaa'a.
lakkoofsa giiftii mucaa kanaa jijjiiruutiin mubee kana miila hin qabne kana miilatti ta'u miila bituu fi leenca tokko 9 akkasi obsaako Obsa ki ya Rabbi waan ki Rabbi waan ki Rabbi. Thanks so much. wallahi galatoom ulfaadho obsa Wallah. Onne guutuu mucaa kana bira dhaabatte wallahi Rabbi si bira haa dhaabatu wallahi. Thanks so much. thank you Thank you. Atif ilun adumatti bira dhaabatan wallahi. Atif iluuf. Atiya. Thanks so much. Galatoom hundi keessan illi irraa kaaftanii warra bira dhaabatan. Thank you. Rabbi fayyaa isin muqabi. Yalla mu beektuuf. lakkoofsa mubee koo jawaala booddee intinaatti adhiis lafa kaa isin jaabu ijoolleen lakkoofsa mubee kana giiftii isaa jijjiiruun 9 maagaa 9 yeroo 10 lakkaa'urra tokko kaasee 10 lakkaa'uunatti dhiyaata giiftii warri qabdan balaa ubiigaa abboo bismillaahi irrahmaani irrahiim akkumati makiinaa 2 fiddee nama 600 fidde abboo makiinaan biyya duniyaa irra jiru guutuunsi gosa gosaan manaa qaban Terellaadha amma korollaatti hamarii haga beernaanoo fusanaatti gosa gosaan bismillaahi rahmaani rahiim abboo gibbii kee keessa lama makiinaan kun hamari kun terellaa kun isii duriiti kun yaadannoo duriiti kun isii kanaati kun faashinii baranaati jettee bismillaahi rahmaani rahiim gosti makiinaa guutuu mana keetti wala geessu Akka ta'e dunia. ma yoollee oo fudhadhame si gooti tabbatti ay oromo makiinaa gosa nan gurgura seedaadhaaf gurguraan Kampani ko kaya nubi. Akkaawuntii gurbaa kana Facebook wantaas TikTokis maqaa isa banatee akkaawuntii keessaa nama kanaa jira hatticha tokko uummata kanaaf ibsi akkaawuntiin kaabdii Geetaachootii malee gurbaan amma followers walqixa qaba gubuu dadhabne akkaawuntiis keessaaf shamarraniif kannaa jira isuma fakkaata viidiyoo isaa walqixa dabarsa akkaawuntiis keessaa kannaa jira dadhabne irraa gubuu kanaan irraa fadheereefu mee nama maaliifii isaa akkaawuntii jennaan gootu akkaawuntii jennaa godhanatu kun kiisa godha inshaallah naa ergi keessaan Okay. Kuno Amma accounting sun gubatutti agama accounting sun gubatutti namni obboleessa keenya Mubaarakiin Kamiil irraa guyyaa keessa murame kana gargaaruu barbaadan tokkoffaa yeroo inni live irra jiru achiin taaptaap goraa inboxii isaa gattuqa inboxii gattuqa fi akkasi dubbisa viidiyoo miti live irra isa dubbisa accounting isaa maqaa Abdii Geetaachootii fi Muhammad Ahmadii ka Itoophiyaa baname laa asli irratti hojjenna dubbadhu fixati fidiyaan immoo walan qaba baname sadaffaa mootu Mubaarakiin Abdii Geetaachoo Makii Muniiriin Ana Iluufa warra irra isa biroo noo kan dubbisa warra isatti dhiyaatu isa beeku jechuun warra gaabraa isa cinaa jiru kana dubbisa akka isin erginu kanuma hamma danda'ameen immootu hamma danda'ameen isa yeroo inni live irra jiru inbox godhaafi viidiyoo isaa laaltanii osoo hin taane live irratti eegaa inbox godhaafi dubbisa. maaliif inni beektaa waliin akkanaas tanaqqaqe followers walqixa qaban munitoo atamumaa sheer godhi nama hedduu argaa wal lagatitee fi viidiyoon nan hojjedha akkuma saaxilaa jirra hin hojjennaan sheer naa godhe akkaawuntii sheer naa godhe haasaa dhiisee akkaawuntii isaa kanniif akkaawuntii isaa harkaa qaba mubeedhaaf dabarsee akkaawuntii viidiyoo isaa sheer naa godhe thank you viidiyoo miti akkaawuntuma baankiitti naqame akkaawuntii inni wallahi akkaawuntii Itoophiyaa sana qabsiisan akkaawuntiin isa bira jira akkaawuntii Itoophiyaa ammaa birrii irratti galaa jirannaa asirratti baasuun qabdu bar dura birrii keessaa fudhanneen kaanu akkasidha kanaafan hin keessaan jennaan diddanii baataate Muniir nageessanu an tiktookii seena malee akkaawuntii naa galeera asli naa galeera akkaawuntiis Itoophiyaatis ni qaba tiktookiitis waluma qixa qaban birricha raafuu naa dhiisaa akkuma warra Dubaay
warri Dubaay birii shamarranii kafalaadhanu qalbiidhumatti kafalaa seetanii maaltu Mubaarak gariin akkaawuntii Itoophiyaa baafataniiti maqaa isaatiin viidiyoo isaa fe'atanii maqaa isaatiin banatanii maallaqa fudhataaru. Oh my goodness maal jechuudha ni beektanii duba nama san nageenya jira deeqaata irratti hojjedha. waan taane kun kun seexana moo nama naaf hin galle. Agambicha dhiisaa sanatti Okay, dhiisne. Bakka bu'uutu bis. Okay. Mubeen kanoo inni nuwa qabba. Maallaqa irraa fudhannee qabsiifnee kaan eeyyii sana booddee abbicha tiktookii isaa barbaadnatti. Fanni suuraa huboo sheexaana kun malee ilma namaati boo awuzu billahi min sheexaana. Amma eebba biigoo addaan kuttanus inuman xumura yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi obsaan hangafe warra giiftii iluudhaan biigoo warra giiftii ililli warra birrii tokko sataatu kudhan kenne yaa rabbi milkeessi. Yaa rabbi fayyaa jaraa eegi yaa rabbi siif jecha waa godhani yaa rabbi yaa Allah ati mataa jaraa wal nu qabi abboo sababii jaraa sabni kun rakkatin maatii jaraa qofa abboo sabni kun yoo rakkate rakkoo jaraati sabni kun yoo rakkate rakkoo jaraati kanaaf rakkatanii dhufanii as taa'aru malee iluun hangafee obsaan hundinuu utuu waa'ee sabaa jaraa laallanne maal asii godha no. Bro, Shata, thanks so much. Thank you, bro. Guys, one kabdani jabada, one kabdani. Ililira, onera, kofia, manigram, makina dimtu, angalen chati, ostirsa. Kumare basa digalu khane by the way kida. Kumare basa digalu khane jijira. Aga mubarak silki gefate azebu jijira. Thank you so much. Jijira. Namni Qur'ani onne takataka yo kane la kofi sadi kun afurti jijira. Onne takataka kof. Hundi kesan jabada. Onne kofia manigrami wan dandetan rake wan dandetena. Sadaka satana men kaase rakko jira yesan kaase meme isuma ratti kenna obbolese keenya ratti waan qabdanu kenna waa tokko mun kennina nuyi kanaaf meme abo sababii keessan sabni keessan kana boodde rakkatin fish na labu ke bigo ratti ngeen kisin giyaki tish kunki Sikan guys tike manuma kota tahun. Kanaaf isere bicha. Allahumma salli. Sila eba sitire bayya temeti. Kanaaf ummata keenya amma lakkaawu fadhiga. Kuma dhibbaaf shantamattu la sinnuga. Bismillahirrahmanirrahim. Tokko yaa rabbi meme amin jedha nama wayin du'a isini kadha. Leenca feetu. يا ربي اجلمتي يا ربي اف سيرتيفايد بي ورما واكنو لينچ كنو جالتو غوتو يا ربي نوفيتي يا ربي سكرني توك لينچ كو فامي كان لا كاجر وما قبدنون اچرا تبوش غدا لاما Afur asu si kenya yo tate wate gachai push god shan ja torba suto retan ma injalu suta Orilu gamar raka bulu gamar tadi suka tak. Kanani, thank you. Acang gara-gara asli, acang gara-gara natin terwan kali. Aye. Gara-gara nama ti? Aye. Tagal. Ani laden ka? Amma wakanda ya rosa di lakain fitaga, wakanda ya rosa di lakain fitala. Wakanda wajib gara-gara. Aye. Wakanda forever. One. Asilalin? Asilalan juru.
يولي تقال اسنتم توما قال يتم Aye. Wakanda forever one jenner Lala jirabar. Lala arta. aye koy wabra of tukula bale qalbi ke beta qalbi na waswasa ke gadi devi wabra ka mali wakanda kun jabana erga ila lajir tam jabate kartoni ka detan taachula Aye. Mundu kira. Wakanda forever one. Hijira mera? Jijira mar. Wakanda forever two. Wanu jala du tadi. Ndo, serir. Wakanda forever three. Bau fani, kesa bau fani am. La hawla wala quwwata illa billah. Toko. Lama. Orang jati di mijati wa. Sadi. Guys, morale mesati fu gari misi yamada. Kan, mana kuda tu kati mana nanu pa? Aye. Ja, makina di tu kati pamera. Gurre mengisti. Gurre gati. Wah kati pamera. Sadet. Na'am. Ilham. Afurish. Shan. Leja. La hawla wala quwwata kati pamera. Ja. Guru lenta kati se, wallahi wa billahi haram. Aske sabe lenta kati sanis. Wallahi lenta kati sanis. Guru lenta kati tenjara tu dia dunia kan. Wallahi wa billahi. Ani lenta kati sa, wallahi erguma lenta kati se. Akaunti ke yang mubalam mansa. Wallah. Ma la cosa. Wayo. Anisi ndandamu. Obolezo, nyusi amana kulola. Argarta kubantak koleda sila. Mana demu. Asire la jiran. Lenci galle kan usa kalian nari cisera. Ije kota inna kare tunjeru. Lenci ije. Jadi sirre fade jagi jadi ta. Nallale kuno. Nallale kusalla kare injuru. La hawla wala quwwata. Anto jete. Kumbanu dinama kuma dalilati farsa jiru asunjiru mara kana duhun sarengo. Ani ni lek di nan bulan fele ko hadisa anga wala. Injuru. Makina dim do gadi theo. Makina dim to kadi se doai bareda sa atis kare TV atis kare TV undulu kare ta. Makina ngadi sa ora fajira telli. Gitare akan ufat angka mugure daga tiktok ibara tidak wala gadi da takka tidak wala gitu kan ngani be. Lenca mo. Le jangan Ani mulai cakap di sini lah pak. क्या बात है ऐसे से? ऐसी अकाउंटी सावर रहता नू. अकाउंटी ला मंडा बेचे ada rakyat. Kuda. Asli itu sini bila. tidak wala ni. Randi ma kot makina ini tadi. Mungkin. Gure. Halo. Waya dokter. Najalata. Kau tu makina dim tu kan. Mucara enggak tahu kan. Tugas. Namun kabraso kayak berfaham le kabraso kayak berfaham. Nama berasa bisa bah. Namu giftara kabla dah wala. Aku nak giftara kan umat tangkap gure kohol.
يلا يلا كمان يلا يا ولد guys والله جبت لك عن أوفت أبو يجيل جبت لك روز جبت قرآن جنب هذا جبت لك روم وتي مت جبت لك هي Mubay tika duduba deebi namni sina garree si harku namni hariya siinu kasina harkee jira hariya jira tika duduba deebi. أصلي لين كان وان أنا أيوة كان كان Okay baka ge bas galat kas. كله مبارك قرآن جنب كله كله ملا ما كنا دين تو Nagud shi koiga. Shi nagud Oh ya bos جبت لك يا ملا لين كان دو جبت لك ما كويا Elu wan jeda ke seta yo nile to ko gadisi ani lele to ko tisini da gadisi simi. إنه Anda masih di video dia, nama tu pasal di video. Gurre. Okay. Mana dulu amat. Ma tumati ilu tumati lele to ko gadisi nan gadisi tumati te gadisi ulun ingkala male gurren. Mala tintamu. Gurre ni bisa. إنه Kono. قول رأيك يا رب سيعمل كيف رب Rabbi si amil ke dunia ke sabara kasi fakau makina ke bicara tahu badde male tudin tunu gadif te moncara ture. Haye Rabbi ni bifa Rabbi makina to والله رب وانك يا رب رب سيعمل ilmu ko ko sansi faken ko sati barbade. Akati ni yette. رب سيعمل كيف thanks so much Makino ka gati faken. Itu tinggi amal saya kok asli orang kena orang katet itu. ما Yang ni merti. Untuk kata conjur. Ne to ki ke la la. Socho ajiraru. والله قاعد ربر قول رأيك يا وانك يا رب عرب والله amma to wala be ga jitta kori badi yatire cha ham tham koi tilan no kala do hundi ke sen yune to kimatto men no elo Tai mube gatai. tay mo ko badi yatire cha ham bakata wala be ga jitta والله ما هذا دبر فكان أنا مركو ورا Kiar gua kena aku harap bersih. Kiar gua kena kiar gua kena warna gua itu beda. Harap gua gari mandi sih. ده والله في داير ده ay elo ده والله في داير ده Dawala والله كده. Kuma di basa di butuh kan. Aku malah cara ternak kan tekan apa. inshallah Kuma di basa di butuh negara beri deh gitu. Sekarang enggak gitu. un pasa di man mo gulo male do ma zilanun ela kuno la ma fakenya big body ko makina to ko na da bali annama wa madun kabu ma enyu gat makina to ko na da bala me makina to ko kenna دوري أكنا في دوري big body ko tanda wala oni didi تعالي قال ما تمارا هو دوري لكن بودي سيدابا كم تسمون Maka yang di Bashangani itu Samiran, Masya Allah Samira jasa. Kita kali sih. Doain berbaca. Buat kesan sih. Thank you guys. Onera kaka. Onera egala. Thank you so much. Onera egala. Manigram. One detan. Eyu akuno. Mubarak xiqqaan yoo taa'u dadhabde maaliif akkamatti boraatii irra mataa hin keenye? Kaya fira isa. Maki atele gitara kefiri gitara rumah qabdu. Hin qabu. Thank you so much. Wallahi. Warri naa ta'uu barbaaddan amma naa ta'a fooloon isinii godha. Akka arifu kanat akka dombir kanat argitanin. Dawwale barbaadaadha. Asli kan. Leenca waan dhufu na fakkaata wallah. Fakkaata moo bindustee fidaa jiru. Mubaarak gurreen onnee guraatti maaf qollofe.
jabaadha guys amma kuma dhibba sadii guutuu kaane waan ta'eef osiisa ol gaffaa akka yoo leenca'uu rabbi nuu hire kuma dhibba sadii guutuu jechuun onne koofiyaa waan dandeettan onne koofiyaa waan dandeettan akkasi kuno abdii kiyya thank you so much